Ashama harka fuunee hordoftoota Rooraastiif akkam nagaya fayyaadha yaada keessan malee nagaya qaba. Akkuma beekamu dhiyootanaa tuuta guddina aadaa fi aartii Oromoo leenjisaa Khaliifaa Mahammadiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti iddoo sinima Maajistikii sagantaa isaan qopheessan jechuudha. Achitti tireeringii isaan yaalii jechuudha. Akkaataa ittiin aadaa baratan irratti Khaliifaan hanga takka leenjii kannaafii ture. Leenjii san irratti namoonni hedduun akka waan bareeda jirtanii waan gaariidha aadaa guddisuudhaaf hedduu dhaabbatanii haala gaariidha jedhee namoonni nu jajjabeessanis hedduutu jira. Gabanumaan namoonni aadaan akkanaa miti sirriitti keessa gabbu'aati hojjedhaa jedhanii yaada nu jajjabeessuuf kannanis ni jira. Warroonni nu komattanis ni jirtan. Yaanni yookaan komantiin isin nuuf kannitan kan nu jajjabeessu tahaa yaada jedhuun Khaliifaan Mahammad warra ilaalcha gaarii nuuf qabuu fi ilaalcha badaa nuuf qabus hojii bareedaa hojii gaarii hojjedhee agarsiisuun qaba. Amiir Shoo atis Rooraastiif kana qabadhuutii na jala deemi. Baadiyyaa deemeetiin aadaa wal fakkeenya aadaa baadiyyaa fi magaalaa irratti kan si garsiisu ta'a jechuudhaan guyyaa arraantanaa baadiyyaa asallisoo yookaan hulaa hulullitti argamna. Hulaa hulul kana namoota jajjabaa hayyuu babbeekamaa fi qabsaa'ota hedduu keessa jira jechuudha. Akkaataa isaan uuda bishingaa itti tumanii fi akkaataa haala fuudhaaf heerumaa irrattis waan takka kan manguddoo isiniif haasofsiisu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma bakkitti argamnu ooyiruu Abbaa Abdooti mi? Ooyiruu Abbaa Abdoo ganda ulaa. Ooyiruu Abbaa Abdoo ganda ulaatti guyyaa arraantanaa Dirree Dhawaarraa kiiloomeetira dheeraa qaxxaamuruudhaan hawaasa keenya kan magaalaa Dirree Dhawaa ardaa baadiyyaa keessatti argamu hulaa hululitti argamna. Guyyaan arraantanaa sababni ittiin as dhufne shoobdoo guyyaa dhiyoodhaa leenjii miseensa hawwisoo afran qallootiif kennaa turre yeroo ammaan tanaa qabatamaan akkaataa itti dalagan jaarmaya guuzaa faayidaa guuzaa kana hawaasa keenya kan hulaa hululirraa barachuudhaaf dhufne guyyaan arraantanaa guyyaa guuzaa ooyiruu Abbaa Abdooti. Abbaan Abdootis kunoo na biratti argama. Baga nagaa nu eedan Abbaa Abdoo. Baga nagaa Rabbi waliin lubiti. Aya guyyaan arraantanaa guyyaa guuza keetiiti. Guyyaa guuza kiyyaati guyyaa gammachuudha guyyaa aadaa waan duri kutte deebifnu guyyaan arraantanaa tan irraanfatame. Guyyaan guuzaa arraantanaa akkamitti dabarsu jirtamme? Guyyaa arraantanaa guuzaa akkatti dabarsu jirru gammachuu waan guyyaa aadaa waan dur dhiifne arra walii oollee akka guuzatti walii gargaarree walii dirmannee walii dhufne. San gammachuudhaan arra aadaa dur tarra abbootiin teenya tun dur dabarsite gadaan teenya arra gammachuudhaan nu deebite sirna gartee dursan cunqursaan gartee aadaa teenya awwaalu sanillee arra nurraa ka'ee arra ilma abbaa gadaa waan biyya bulchuu jiru jecha arra gammachuu sanii fi arra aadaa teenya dur haaftellee arra waan aadaa dur tagartee bishingaa tuman ta darasan ta dubartiin illee gootu ta haadhasii qe'ee tan cufaa'u arra waan nu deebitee jirtu jecha arra waan abbaan gadaa biyya bulchuuf jecha gammachuu guddoo nu dhagame arra guyyaa arraantanaa. Hedduu galatooma Abbaa Abdoo. Mee guuzaa yeroo waliif oolan jaarmeenii guuzaa kun hawaasa Oromoo biratti toora magaalaa kana hawaasa keenya toora magaalaa jiru kanarratti jaarmeenii kana jammaataaleen yeroo hunda faffaca'aa jiran ammaan tana jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaan tanaa guuzni faayidaa maal qabaaf jettee yaadda? Guuzni faayidaan inni qabu yoo abbaan dadhabbii qabaatellee ifiitti harawaacatanii wal gargaaru killii fudhatanii akkasi gargaartu guddoo as keessatti argama. Dadhabbii qaba abbaan kun bishingaa kana wayyaa argate tumachuu hin danda'u manni keessa dhibka. Sigalee saniif jecha wal gargaaruudhaaf ulee isaanii barbaadatee bitata killiilee isaanii gargaarsa bitata barcallee ni gargaaranii akkasi abbaan kun daranyoota kallee hin dhuftu daranyoota naa wajji fiin xabamuu danda'a abbaalleen.
Kanaafuu yeroo guuzaan jaaramanii hawaasni keenya kan Harargeedhaa hojii hojjetu yadaloolee jiru jira. Waan itti akka hojii san hin dadhabne waan ittiif bohaarsu jira. Mee san keessaa waan nu yaadattu ni jira? Waan akka shoobdoodhaa gizee amma dadhabbiin nama qabde. Ka dadhabee gartee amma tana karaa warraa deemuu fedhulleen amma guu shoobdoo tana jammaran. Dadhabbiin irraa baateeti. Takkaan arginu akka haaraatti amma ilmaan am keenya kun takkaa shoobdoo nuun agarre. Guuzuma olii dhufee dila kanatti dib goolu kanaa hun agarre nam lama sadii harkan malee arrataa akka kun deebuun isaanii harkuun isaanii ijoolleen teenyalleen. Sanaaf jecha guu olii dhufan shoobdoo takka guu irra kaayan. Xiqqaa guddaa cufti gammadeeti shoobdoo tana baruudhaaf. Arra bar shoobdoo tana gartee asi jammaruun keenya kun ilmaanuma keenya kanaafuu barnoota taati. Barnoota guddaa taati. Waan durbate deebisuun isin achirraa kaatanii dhuftuun aadaa tana akkasii nu jajjabeessuun keessan kun galata guddaa isinirraa eegan. Akkanaan jaa. Mee ni yaadatta taganamee sanirraa eegalleeti? Ganamee gizee darashan. Mee akkam jaan keessaanuututti? Ganamee jammaran. Hau ganame janiin. Waa ganame ku hanje. Taraa sadii ku kunis jabal jalaa fuudhee waa ganame janiin. Hau ganame gizee lama waa ganame janiituma laba kaayan haana chi deebisee hau ganame waan ganama janiin akkasii wal jalaa fuudhanii laba kaayan. Yeroo ammaan tanaa kan sa'a boodaa tana amma dargaggeessaatu mu jira. Dargaggeessi kun shaakallii waan hedduun godhinii fi ammaan tana shoobdoo maleetu mu jiran. Kanaafuu isin amaanaan isinirra jirtu amma booda gad dabarsanii nutis yeroo bishingaan qotamu yeroo haamamu yeroo haramamu hunda waan ja'usan yeroo isaa eeggannee dhufnee leenjii isinirraa fudhannee dirqama hawaasni nurra kaa'e kana bahachuudhaaf nutis waada seenna. Kanaaf arra miseensa hanqanam 20 takkaan fidee dhufe haala mijjeeseetiin amma booda baatiitti akka dhufanii isinirraa leenjii waan goonuuf isinis waan kana jabeessitanii akka itti fuftan asumaan isin gaafachuu feenaa jechuudha. Gammachuu guddoodha. Amma dargaggeessi kun amma shoobdoo tana hin beeku. Bishingaa kan addeessanii ijoolleen ammoo yoo bishingaa kana gartee jiraa kanarratti shoobdoon talabaa kaate nurra dhiisanii jechaaf manguddoon qofaan teqaayyutti jirtu bishingaa callaan magalchite. Manguddoo tanaan lafaa kee shoobdoo aadaa san isiniifis ilmaan kanaafis barnoota amma asirra kan nuti amma miila ammaa kanatti. Oyooboo jenna. Oyooboo geesheroloo humbannaa bareendoo tumaroobee yoobiroobee jaalee jennee. Hojiin nuno bishingaan dargaggeessitu meeqana? Bishingaan dargaggeessitu meeqana fakkaata gada wantoota keenya kabajamu. Bishingaa ono bifa kanaan akkanatti kaayanii jiranii amma tan manguddoon itti lafa kaatee jirti manguddoon shoobdoodhaan kan nu garsiisu ta'a. Mee gama manguddoo kanattis dabarsa manguddoo daawwanna.
bara fuma. Bani. Kana achin ewa. Kota siroba. Alisha. Ya wada la magala wanta kambetan. Magala rawa fu badia male. Ulu veji pura tashuro na. Akam jira wanna ati bota kon. Was gaba da ho. Wala gabata. Awata kana gabata. Hayo miye durara magaa keenya sinjaa. Hindiya bakar nanja. Mee guyyaan irraa kun guyyaa maaliif? Guyyaan irraa guyyaa guuzaati. Guyyaa guuzaa guuza qopheessinu nama kadhan. Guuza kadhannee har'a bishinga tumnennee baana jechuudha. Hoggaa baanee namni cufti bahee ollaanis bahee nuutuma jechuudha. Hoggaa nuutuman hayyee barayyee ilba jechaan nuutuman. Hoggaa nuutuman bishingaa akka gaariitti tumanii callaa godhan. Irraa baaqa keessa baafanne hara boollatee nyaati jechuudha. Gaala boollatee nyaanna hoggaa boollatee nyaanna qanne maaltu jira? Kasha dura hogguu uudatee nyaatumu jiran kasha geessi. Kasha hogguu geessine kasha keenya gattaanii bishingaa tumanii kasha nyaatan. Kasha nyaatanii ganaa hogguu kasha nyaatan booda irraa callaa irraa baasan ganaa hara boollaatii harree fe'annaa ni naqannaa ganaa hara manaa oofne jechuudha. Mee gaheen dubartoota guyyaa guuzaa kana keessa gaheen dubartoota maal fa'aa hojjechuudha? Shuuroo godhan. Shuuroo baaniitii okkotee irra kaayyanne okkotee teenya ollaa afooshaa keenyaa waliin yaammanne har'a guuzaa baluu qaba jennee murteeffannee shuuroo godhan jechuudha. Shuurootti baanii godhanii hoggaa shuuroon godhamte ichi baasanii qorii ichi baafnee guuza guddaa taate guuza galaallee ni jira. Guuza galaafaa jira. Hoggaa guuzni galaafaan jiru guuza galaa kanaaf amma shuuroo guyyaa geessinee tagalgalaallee ka godhamu jira. Hoggaa ka golgalaa godhamee kadhadhaa qabu dhadhaatti naqa kan aanan itichi aanan kaaya guuza galaa irraa baluu qaba jenneeti akka gaarii ganti jettu wali buqqee geggeessa jechuudha. Gaarii akka fakkaatu har'a bishingaan baluu guddata jettuun akka gaarii geggeessinee bishingaan kun callaan kun bahee guyyaa halkan irraa guuramaa bulee mana galee boollanna manan keenyu boollanna qaba. Boollatti kana warruma dhiiraati. Warruma dhiiraan naqa. Amma guutumanis kanuma tumee calleesseetu naqee boolla guure jechuudha. Bakka agguu boolla guuran ganaa yoo ga'uuza galu taate hiraata galgalaatis akkasumatti waliin qopheessina. Waliin geggeessine ganaa dubbiin hin jirtu yoo guutni kanama bulchu taate bulan kanama bulchine taatu garagalanii ja'an. Ma fakkeenyaaf boollatti hoggaa naqan dubartoonni waan ja'anii jira maal ja'an? Hogguu galuu miti. Hoggaa uudatti qaraa ooyiruu keessaa uuda guuramu. Bishingaa faarsaa deemna. Mee akkam jettan? Bishingaan maal jedhan hogguu faarsaa deeman san? Bishingaan nu tole way lolee goobaa hayyee gaa muuraan fandishaan lolee gaa jechaa uuda guura jechuudha jeetan. Way lolee goobaa hayyee gaa muuraan fandishaan lolee gaa jennaati uuda guuramma qaraa keessaa uudarratti osoo kana jennu osoo kana jennee faarsaa bishingaan tolee numa bishingaan nu tolee way lolee goobaa muuraan fandishaan lolee gaa jennaan akkasi guura jechuudha. Sanboodoo maal jettan? Sanboodoo takkichuma kana jettanii hellee? Hellee gaafas keessa gaa'u akkasitti galan. Waa'ee gaagizee dhiirti bishingaa kana tumtu yoo taate malee nuti kanumaan faarsaa geesse. Tokkichuma kana jettan? Way lolee goobaa uumma wal jalaa qabanii dubra jechuudha. Amma haawwanii miti dubraa fi dardara jechuudha. Dardarri ni shalabaan ni muree ni shalabee dhalaan kanumaan uuda guura jechuudha. Ayyoolee maal godhan? Ayyoolee waqtii san isaan kasha qaban.
kasha guuzaa janii kasha guuzaa san shuuroo wanni godhan shuuroo godhan affeelan mataarra kaayyatan ayyoo haadha guuzaati hojii ooyiruu dhaqxe ooyiruu geeysan amma hoggaatu gattaan kasha isaanii nyaatan ganaatti lafaa kaan jechuudha waan akkasiitiin geggeessina. Okay.